taabota magaalaa Galaanitti argame jedhameen wal qabatee bulchiinsi magaalichaa akeekkachiisa kennee jira. Bulchiinsa magaalaa Galaan ganda Caffeetumaa jedhamuun beekamutti kan mudate ta'iin miilanaa kun ammayyuu furmaata hin arganne jedhan kantiibaan magaalaa Galaan aadde Wenishet Gizaa'u BBC'tti akka himanitti. Borumashi dabalata qaba. Akka seenaan akeekuutti saamichi lafa Oromiyaa weerara mootii Minilikii maddii kaabaatiin eegaleen itti keewwate jedhama. Eega saniin asillee ammoo Raastafarii Mokkonnin irraa kaasuun haga bulchiinsa Addawaayitti babal'ifannaan lafa marroodhaanii tarsiimoon bocamee sirnoota dhufaa darbaa maraanii lafti Oromoo akka foon sangaa tolfataa qalameetti jijinfatamaa dhufee jira. Tarsiimoowwan sirnoota garaagaraatiin lafti Oromiyaa jijinfatameen keessaa ijoon ammoo amantaa da'oo godhachuun kan raawwatame ta'ullee seenumatu nutti akeeka. Tooftaa itti baramee fi hawaasni Oromoo argee bira kutetti hafuudhaanii ammallee ilmaan weerartoota jaarraa kanatti illee keessa deebii fi halchaa qabdu mul'ifataa waan jirtu fakkaata. Bulchiinsi magaalaa Galaan ammoo kana eenyuyyuu caalaa amma waan hubate fakkaata. Dubbiin akkana ture taabotattu argame jedhameeti jira. Iddoon itti argame ammoo lafa Caffeetumaa jedhamtudha jedhameeti jira. Balloo Maafi Xaanaa Dabra Taaboor Gondorfatti hin argamin waan jedhe fakkaata. Bulchiinsi magaalaa Galaan taabota Galaanitti argame jedhameen wal qabate akeekkachiisa kennee jira jechuun British Broadcasting Corporation dubbisiisee jira. Kantiibaan magaalaa Galaan aadde Wenishet Gizaa'u torbee darbe keessa namootni muraasni gara bulchiinsa magaalichaatti dhufuudhaan bakka Caffeetumaa jedhamu kanatti kadhannaa goona jechuun gaafatanii akka turan BBC'tti himan jechuun British Broadcasting Corporation babadhisee ibsee jira. Jalqaba naannoo kanatti tsalootii goona jedhanii nu gaafatan. Tsalootiidhaaf ammoo eeyyamni gaafatamu hin jiru hin dandeettu jenneeniiti turre. Garuu ammoo waan isa duuba dhufu waan hin beeknee fi itti aansitanii kun ta'ee jira sun ta'ee jira jettu taanaan fudhatama hin qabu jennee dursinee itti himnee turre jechuun kantiibaan magaalaa Galaan aadde Wenishet guyyaa muraasaan duuba ammoo akkuma isaan shakkanitti namootni kunniin tsalootii goonee taabota bakkichatti arganneerra jechuun natti himan jechuun British Broadcasting Corporation babal'isee jira. Gabaasni guutuun BBC akkana jedha ture. Xalayaa lammataa gara keenya fidan irratti bakka Caffeetumaa kanatti waan akkasii waan argannee fi bakkuma san yoo tursiinye malee achiinuu fi ka'uu dide jedhanii nutti himan kana nutti itti hin amannes hin beeknus anilleen ammoo akka nama tokkootti amantaa kanaan hordofa waan akkanaa kana garuu hin beekunaan jedhan jechuun British Broadcasting Corporation balballoomsee jira. Bakka amma taabonni itti argame jedhame kana cinatti ammoo manni amantaa Ortodoksii waan argamuu fi taabota arganne jedhan kanallee gara amantichaa geeffattanii achitti akka tsalootii isaanii itti fuufuu danda'anii itti himniis turre jedhan. Namoonni tsalootiin duuba taabota bakka sanitti argine jedhan kunniin ammoo garuu sababa taabotichi achi ka'uu didee fi Phaaphaasiin dhufu malee hin ka'u jedhanii haga guyyaa har'aattillee bakkichuma qubatanii jiraachuu isaallee natti himanii jiran jechuun BBC'n balballoomsee jira. Lafti manni amantaa amma jiruu fi bakki isaan waan kana arganne jedhan meetira 100 caalaa walirraa hin fagaatu ka jedhan kantiibaan magaalitti waan arganne jettan kana gara mana amantichaa geeffattanii bakkicha hin gadhiistanii yoo ta'e tarkaanfii fudhanna jennee akeekkachiisa kenninee fi jirras jedhaniitu jiru. Namni jalqaba bakkichatti taabota argadhe jedhee fi namoonni inni ergasii waammate abbootiin amantii naannichaa fi jiraattonni naannichaa otoo hin taane kanneen gara biraatii dhufan ta'ullee himaniitu jiru. Lafti amma taabotni keessatti argame jedhamu kun ammoo lafa piroojeektii mootummaa irratti ijaaruu fi diizaayiniin isaa hojjetamee hojii jalqabuu fi itti qophaa'amaa jiru akka ta'ellee himaniitu jiru. Magaalichatti amma durasi namni kadhannaadhaan sabalaa argadheera jechuun tooftaadhaan weerara lafaa gaggeessuu fi yaalii taasisee seeratti dhiyaatee hidhaadhaan akka adabamee tureessi kan yaadachiisan kantiibaan magaalitti gochi amma namoonni kun yaalaa jiran maqaa amantaa da'oo godhachuudhaan weerara lafaa gaggeessuu fi waan ta'eef bulchiinsi magaalichaa tarkaanfii akka fudhatus himaniitu jiru. Amma lafti sababa kanaan kennamu tokkoyyuu hin jiru ka jedhanii kantiibaan magaalitti akeekkachiisa dhumaa kennineefii jirra guyyaa muraasa keessatti waan arganne jedhan kaafatanii bakkicha hin gadhiisan yoo ta'e poolisiidhaan tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessuu kan fudhatamu ta'ullee natti himan jechuun BBC'n balballoomsee jira. Manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa taabota magaalaa Galaanitti miilan argame jedhame ilaalchisee amma dura wanti jedhelle hin jiru jechuun BBC'n balballoomsee jira. Gabaasi guutuun ka British Broadcasting Corporation sagantaa afaan Oromootiin.